Dubartoonni miiliyoonaan lakkaa'aman waggaa waggaan online irratti haleellaan saalaa irra ga'a. Arrabsamuu, gaadamuu, suuraan isaanii akka malee fi eeyyama isaanii malee gulaalamee maxxanfamuun intarneetiin iddoo nagaa qabu miti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii haleellaan akkasii kun dubartoota onlaayinii irraa dhiibuun sagalee isaanii ukkaamsaa jedha. Dubartoonni harka 58 ta'anis rakkoo kanaaf akka saaxilaman dhaabbatichi ni ibsa. Afrikaa kibbaa keessatti onlaayinii irratti doorsisaa fi jechi namummaa namaa sarbu kan qiyyaafatu dubartoota irrattidha. Keessumaa Afrikaa keessatti dubartoonni hooggansarra jiran siyaasa irratti hirmaatan gaazexeessitoonni haleellaa akkasii kanaaf saaxilamoodha. Dubartoota Itoophiyaa, Keeniyaa, Yugaandaa, Seenegaalii fi Afrikaa kibbaatti afgaaffiin taasifameef keessaa harki 28 kan ta'an haleellaan akkasii akka irra ga'u dubbataniiru. Waltajjii dijitaalaa kanarratti haleellaa saalaa dubartoota irra ga'u keessaa tokko odeeffannoo dhuunfaa saaxiluudha. Kunis balaa jireenya dhugaa kan akka bahuuf galumsa namaa hordofuu, doorsisaa fi miidhaa qaamaallee hordofsiisuu ni danda'a. Haleellaan dijitaalaa inni biraa nama aarsuu yookiin trolling isa jedhamudha. Kunis ta'e jedhee viidiyoo yookaan ergaawwan nama aarsan yookaan dheekkamsiisan intarneetii irratti maxxansuudhaan nama tokko aarsuu akka deebii kennuuf dubbiidhaan barbaadu gama biraan rakkoo uumuuf yaaluu fa'idha. Haleellaan dijitaalaa biraa qabiyyee deep fake jedhamudha. Qabiyyeen kun hubannoo namtolchee yookiin AI'dhaan kan hojjetamu yoo ta'u, taatee tokko akka dhugumaan mudateetti fakkeessee agarsiisa. Mala kanaan namooti beekamoo fi idilee qabiyyeen saalquunnamtii irratti hojjetameera. Inni kaan grooming yookiin gowwoomsuun amansiisuudha. Namoonni gochaa kana raawwatan dargaggootaa fi daa'imman miidhuuf irratti qiyyaafatan irraa amantaa argachuuf jecha waltajjiiwwan onlaayinii fayyadamuun isaan waliin hariiroo uumu. Gochaan kunis namoonni irratti qiyyaafatame akka yaadda'an of akka miidhan gochuu dabalate miidhaa qaamaaf akka saaxilamanis isaan taasisa. Haleellaa saalaa onlaayinii kanaan irra jireessaan kan miidhamu dubartootadha. Kallattiinis ta'e alkallattiin immoo dhimma kana falmachaa turaniiru. Dhiirotni hoo haleellaa saalaa onlaayinis ta'e onlaayiniitiin alatti akkamiin dubartoota eeguu danda'u? Akkamiin shoora isaanii bahachuu danda'u? I mean, it's the right thing to do. Just ነው ለጀስቲስ የሚደረግ ነገር ነው ምናምን ግን ብዙ ሰው ለዛ ብሎ ያደርጋል። dhiirotni haleellaa saalaa dubartoota irra ga'u kan falmuu qaban dhimma haqaa waan ta'eef garuu namni baay'een isa kanaaf jedhee godha jedhee hin amanu. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi dubartootaa harka 50 olidha. Isaan bahanii baratan taanaan mirgi isaanii kabajamu taanaan humna walakkaa uummataa dhiistee guddinni biyyaa hin yaadamu. Dhimmi biraan caasaan hawaasaa saalaa loogii taasisuu dubartoota miidhus dhiirota irratti dhiibbaa ni taasisa. Kanaaf dhiirotni haleellaa saalaa dubartootaa balaaleffachuu qabu. ወንዶች አንደርስታንድ ያደርጋሉ ወይ ቫዮለንሱን ራሱ የሚለው ነገር በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እኔ አንዳንድ ሳይሆን ብዙ ሴቶችም አንደርስታንድ ማድረጋቸውን ራሱ እጠራጠራለሁ። ምክንያቱም haleellaa saalaa mudatu dhiirota dhiisii dubartoonni baay'een hin hubatan. Sababa barteen, amantiin, caasalee garaagaraan waanuma uumamaan jiru akka ta'etti fudhatamee jira. Dhimmi kun haleellaa sarbama akka ta'e namni baay'een hin hubatu. Warri hubatanis faayidaa isaanii akka hin dhabneef sirna loogii qabu kana hin falman. Itoophiyaa keessa bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hamma seerri fooyya'utti haadha warraa reebuun seeraan eeyyamamaa ture. Kanaaf waanuma sirriidha itti fakkaata. Fakkeenyaaf yeroo inni mana hidhaa ture namoonni ijoollee waggaa 18 gadi gudeedanii hidhaman yeroo dhufan simannaa gootaatu taasifamaaf ture. Haleellaa saalaa raawwachuun akka dhiirummaa agarsiisutti illee lakkaa'ama. እንደ ኢንዲቪጁዋል አንዱ ሊደረግ የሚችለው ነገር ራስን መግዛት ነው። haleellaa saalaa dubartoota irra ga'u hambisuudhaaf akka nama dhuunfaa tokkootti inni jalqabaa of bituudha. Kun nama baay'eef rakkisaa waan ta'uuf seerri hunda bitu akka jiraatuuf falmuu qabna jedhee yaada. Biyya mirgi dubartootaa kabajama jettu keessatti illee yeroo carraan seeraan ala ta'uu hin danda'amutti waan mudatu ni beekta. Kanaaf seerri cimaan barbaachisaadha. Miidiyaan hawaasaa immoo hawaasni keenya utuu qalbii fi dammaqina miidiyaa akkasiin wal simuu otoo hin qabaatin irratti fe'ame. Dur yeroo gaazexaan waraqaadhaan maxxanfamu jalqabu dubartoota falfaltuu jedhanii maqaa itti baasanii adamsaa fi gaadaa turan. Booda garuu mootummaatu seera baasee hambisaa dhufe. Haleellaan dijitaalaa hammaachaa dhufee haleellaa kaanirraa maaliin adda ta'a kan jedhu raayoon sii ka'ee haleellaan dijitaalaa kun dubartoota irratti keessumaa kan gahu
kabaja namummaa isaanii yookiin reputeeshinii dubartootaa kan irratti kan xiyyeeffate akkasumas piraayiveesii isaan irratti kan xiyyeeffate yookiin immoo yeroo baay'ee doorsisa isaanii fi maatii isaaniirra gahuu karaa dijitaalawaa ta'een gahuu ilaallata jechuudha. Inni kun haleellaa ooflaayinii irratti gahurraatii wanti adda isa godhu tokko dhaqqabiinsa isaati. Fakkeenyaaf dhaqqabiinsa isaa gaafan jedhu haleellaan karaa sooshaal miidiyaa gaggeeffamu, haleellaan dubartoota irratti karaa sooshaal miidiyaa karaa dijitaalaa gaggeeffamu namoota ni dhaqqabu bal'aa ta'uurraa kan ka'e riputeeshinii namaa balleessuu irratti baay'ee guddaa kisaaraa guddaa geessisuu danda'a. Seerri Itoophiyaa haleellaa dijitaalaa adabuu jiraa'ee kan jedhu seeronni jiru heerarraa yookaan kaanu ta'ee heerri biyya kanaa mirga walqixxummaa dubartootaa fi dhiirotaa hin mirkaneessaa, beekamtiin kennaa, mirga piraayiveesii yookiin immoo bilisummaa piraayiveesii hin eegaa. Akkasumallee kabaja namaa maqaa namaa akka eegamu heerri biyya kanaa akka mirga namaatti waan beekamtii kennuuf hin jira. Dhugaa dubbachuuf baay'inaan haleellaan dubartoota irra ga'u karaa dhiiraati waan ta'eef kun beekamaadha. Dhiirota immoo ingeej gochuun waan kan akka isaan hubatan gochuun baay'ee hir'isuu danda'a. Haleellaa kana hir'isuu danda'a. Sababiinsaa dargaggooti yookiin dhiiroti haleellaa kana gaggeessan haleellaa saalaa dubartoota irratti gaggeessanii irra caalaansaa rakkoo hubannaa rakkoo aweernesii ta'uunsaa waan beekamuu fi ani akkasitti waan fudhadhuuf yoo xiqqaate gama kanaan ingeejimentiin otoo jiraatee yookiin immoo akka gaaffiitti wanti mul'atu dhaabbileen mirga dubartootaa irratti hojjetan dhiirota ingeej yeroo godhan dhiirotaaf hubannaa akkasii uumuu yeroo isaan uumuudhaaf yaalii godhan baay'ee hin mul'atu. Dhiiroti haayoo isaanii obboleettii isaanii haadha manaa isaanii hin jaallatu. Akkasuma wanti kun miidhaan saalaa yookiin haleellaan saalaa dubartoota ollaa yookiin dubartoota kaanirra akka hin geenyeef hubannaan uumamee waan kanarratti hojjetamee namni baay'een yookiin haleellaan kun sirriitti lakkoofsa gadi hir'achuu danda'a jedhee yaada.